Ashama arkafuune daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya kookan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sinaara qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo adda isiniif qabna. Odeeffannoon addaa nuti isiniif qabnu imbaasiilee Itoophiyaan cufaa jiran keessaa imbaasiin tokko guyyaa har'aa akka cufame beeksisee jira. Imbaasiin cufamuun lammiilee Itoophiyaa biyya alaa jiraniif dhiibbaa akkamii qaba? Keessumaayyuu biyyoota Arabaa keessatti rakkinni yeroo hedduu ni mul'ata. Rakkina kana gama kamiin furachuu danda'an kan jedhuu fi mootummaan maal karoorfatee imbaasii akka cufaa jiru dabalatee odeeffannoo tokko tokko kan isin biraan ga'u ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ji'oota muraasa dura mootummaan Itoophiyaadhaa imbaasiilee Itoophiyaa iddoo tokko tokko yookaan walakkaa ol cufuudhaaf karoora akka qabate isiniif gabaasnee turre. Isarraa guyyaa irraa imbaasiin tokko guutumaan guutuutti cufatu biyyattiin beeksiftee jirti. Imbaasiiwwan biyya kamiitu cufachaa jira. Akkasumas immoo lammiilee Itoophiyaa maal ta'a yoo jenne akkuma beekamutti guyyaa har'aa kan beeksifame guyyaa kaleessaa cufata jedhee biyyi kan ofirraa beeksiseetiin ergee jiru. Akka dachee Afrikaatti biyya Arabaa kan taate Aljeeriyaan imbaasiin Itoophiyaa cufachuu guutumaan guututti beeksifteetii jirti jechuudha. Kana miidiyaa addunyaalee gurguddaa xurraasee kanneen akka BBC afaan Oromoo dabalatee BBCleen gurguddoon irraa dubbatanii jiranii. Aljeeriyaa irraa kan jalqabaati imbaasiin cufate jechuudha. Biyya Aljeeriyaatti lammiileen Itoophiyaa yookaan jiraatan taate baay'ee rakkoodha jedhee dhamana. Haa ta'uti biyyoota hedduu ammas kan karoorfame keessaa biyyoota akka Qatar, Kuwait, biyyoota naannawa ani jiru kanaafi hedduu keessatti ammas cufachaa jira. Biyyoonni hin cufanne mootu kan jiran yoo ta'e biyya muraasa fakkeenya biyya akka Dubai, Saudi Arabiyaadha. Akkasumas immoo biyya akka Ingilizii fi kanneen kana fakkaatan tokko tokkotti hin cufatu. Garuu biyyoota biraatitti guututti hin cufata jechuun ni danda'ama. Isarratti lammiileen Itoophiyaadha carraan isaan qaban maalidha kan jedhu irratti waa lamatu jira. Fakkeenya amma fudhanne imbaasiin Itoophiyaa jiraachuu isaa ni fayyadas hin fayyadus. Gama Saudi Arabiyaa kana gaafa laalte ijoollee keenya kan rakkatanii manadhaa keessatti shamaa jiran imbaasiin Itoophiyaa waa tokko abbaa kana jechaan hin jiru hin argitan. Haa ta'uti namoota immoo daddarbanii gara biyya waa daddalagatanii fi akkasuma karaa seeratiin deddeemaniif ni fayyada. So walumaa galatti imbaasii yoo jiraate bu'aa guddaa qaba jechuudha. Imbaasiin hin jiru jechuun biyya san keessatti ati abbaan qabdu ilma abbaan qabne jechuudha. Namni abbaa kanaa jedhee si gaafatu hin jiru, rakkoo keessa namni irraa siif dubbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame odeeffannoo gara imbaasii kanaan jala deemtanii jala buutanii hordofuu qabdan. Maaliif isin biyya ormaa jirtan waan ta'eef waan isin mudatu hin beektan waan irra ga'amu hin beektan waan ta'eef sirriitti hordofuun barbaachisaadha. Keessumaayyuu ijoolleen biyya Arabaa jiran jechuudha. Imbaasiin cufachuu waan baay'ee ulfaataadha. Kan jalqaba akkuma isinitti Aljeeriyaa irraa erga cufate itti fufa jechuudha. Sababni isaa akkuma isin argitan baajanni biyyattii akka malee waan gadi bu'eef ambaasaaddaroota fi imbaasichaaf waan kafalan waan dhabaniif ofirraa cufaa jira jechuudha. Rakkina biraatii miti. Biyya keenyatti hin beeytanii yeroo ammaa kanatti mallayni guddaan baajanni guddaan eessa akka deemaa jiru waraana leenjisuudhaaf jedhamee barattoota dabalatee daa'imman dabalatee namoota hedduu waraanatti ergaa jiran jechuudha. Waraana kana mootuu nyaatatu barbaachisaa, rasaasa adda addaatu barbaachisaa, baajata qabu guutuu waraana irratti deebisee jechuudha. Mootummaan kun kan inni qabsaa'aa jiru aangoo isaatiif ta'uu asumatti argita. Maaliif lammiilee biyya ormaa jiran akkasuma hariiroo biyyoota ollaa wajji qaban dantaa dhabee hariiroo kursii ofii qofa jala deemachaa jiru. Yoo argitan amma guyyaa kaleessatti moo maali barattoota fatanaa irra jiran yookaan kilaasii keessatti fattanamaa jiran uffata raayyaa ittisa biyyaatti uffisuudhaan fattanan. Kana jechuun maal jechuudha? Akka asii eebbisiifamanii ba'aniin akka waraanatti of darbatan kan mul'isuudha. Har'allee yoo argaa jiraattan huursoo yookaan iddoo leenjii waraana Itoophiyaatirraa warroota eebbifamanii ba'an Dr. Abiy qaamaan achitti argamuudhaan uffata wannoo san uffata rasaasni akka hin galchine uffatee jechuudha. Achitti argamee jira. Isa qofaa miti ta'anan isaa Dammaqaa Mokonninii fi aangaa'onni hedduun achitti argamanii. Kana jechuun biyyattiin isaa ammaa kanatti akka Eertiraa sanitti xiqqaa guddaan kan dhalatu yoo jiraate kallattiidhaan hojiin isaa teessoo Abiy yookaan kursii Abiy dhiiga ofii kaffalee eeguudha jechuudha. Kuni ifaadha. Abiy diktaatara gaafa jennu sobneetii miti.
akkuma isin argaa jirtan kanatti barataa kutaa 6 barataa kutaa 7 ijoollee xixiqqoolee fedhii keessa galchanii miira keessa galchanii sossobuudhaan waraanatti darbatan kana kan godhaniif biyya eeguuf osoo hin taane Abiyyi eeguudhaaf maaliif biyyattiin rakkoo biyyoota ollaa waliin hin qabdu isinii galee rakkoon isin qabdu rakkoo siyaasaati rakkoo siyaasaa kana mootu namni kursii ofii qofa eeguudhaaf ilmaan Oromoo ta'e ilmaan Itoophiyaadha hiree isaanii dhiigaa fi waraanatti isaan dabalsiisee jechuudha agartee warri biyya alaatti illee akka rakkatan dantaa isaanii yoo rakkatanii rakkatu baatanii biyyatti akka galaniif uummanni darrabe yoo biyyatti galte immoo dirqama waraanatti akka makamtuuf waan kana shira guddaa kana godhe jechuudha kana mootummoonni amma duratti darbaniyyuu kanan goone har'aa miti gaafa Haayila Sillaasee gaafa Mangistuu fi gaafa durirra imbaasiin biyya tokko irraa cufatee hin beeku duraanuma imbaasiin Itoophiyaadhaa biyya ormaa ture jechuudha bara kana waan haaraa ta'uusaa imbaasii biyya alaatti irraa cufan imbaasiin cufte jechuun hariiroon ati ollaa wajji qabdu laaffifata akkasuma daldalli adda addaa irraa cita akkasuma lammiileen kee iddoo adda addaa deemee of jijjiiree biyya saniif maatii jijjiiruu hin danda'u mee fakkeenyaaf ijoollee meeqatu biyya arabaa kana taa'ee fooqii ijaare ijoollee meeqa biyya arabaa kana taa'ee abbaa qabeenya gurguddaa ta'e ijoollee meeqatu biyya arabaa kana taa'ee akka mootummaan hin kufneef deeggarsa adda addaa akkasumas immoo maatii ofii yoo gargaaraniyyuu kuni akka mootummaan hin kufne taa'ee mootummaan tokko kufe kan jedhamu hawaasni waan nyaatu yoo dhabe hawaasni mootu barumsa yoo dhabeedha jechuudha akka ammaa kanatti amma argaa jirtan hawaasni keenya barumsa argataa jiran fakkeenya yoo fudhatte miiliyoona 4 ol ijoolleen Tigraay qofti barumsarraa adda ta'anii jechuudha barsiisan gara 48 olii hojiidhaan ala ta'ee taa'u jechuun biyyi sun kufurraa waan adda isii godhu takka illee hin jirtu jechuudha kanaaf ijoolleen keenya biyya alaa jirtan naannoo imbaasiin cufatu yoo jiraattan wantoota isiniif sirraa'uu qabu wantoota ta'amuu qabu yeroodhaan akka jala deematan dhaamsa obbolummaa isinii dhaama gaafa rakkoon seente waliif bo'uurra gaafa argitee osoo bal'inni jiru kana wanti hunduu mala akka itti ilaallataniif kana jechuudha akka burjaajoftaniif osoo hin taane odeeffannoon kun qulqulluu ta'uu akka jala fiigdanii hordofattaniif isinii galee yoo wanti sun kan dhugaa ta'u taate yeroodhaan ofirra deemtan immoo imbaasiin Aljeeriyaa cufachuun dhibbatti kaawwan illee akka cufatu amma dura beeksisee jira mootummaan qammataa isaatiin inumaayyuu Keeniyaa fa'aafuyyuu akka cufuu barbaadan dubbatanii jechuudha biyya ollaa isiniif galee jira kana jira jechuudha haalli amma keessa jiru kanaadha haala biraa kan yoo cufate yookaan immoo biyyoota isinirraa cufachuuf deemu odeeffannoo qabatamaa fi qulqulluu yoo qabaanne isin biraan geenne isin hordofsiisna egaan daawwattoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti rabbi sinaa eeguu anis odeeffannoo kana BBC afaan Oromootirraa hin odeeffadhe hanga xumura qophii kiyyaatti waliin turuu keessaniif galatooma isiniin jedha Arreedii Adam Tube namoonni YouTube channel keenya faariyaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna turtii gaarii nuuf qabaadhaa odeeffannoo biraatti walitti deebina nagaan oola